داود بقى واللي خدير سيتنا تبنتيت مرة فجأة وجيك يرون يدير أبوه جدو هل كان قوتو تاب بولي فرشو تنا دوجيت إيجا بولي بروروك هما قلقلو ورفو يا جارك Oh my god. Huh? Namni waan akkanaan kun namni waan deemaa godhaa jechuudha. Siyaasa amma jimaa kanaati khaxoola geedii bitatta hogii jimaa bitachuudhaaf warri jimaa qabaatan ni beeku. Jimaa kana jimaa fi dubra bar ashiita bitatta bar jimaa fi dubras tamudhii qallattuu qaama kana qabu dabbaa kana jettamu laalteeti barkeessa tawgii isiin kofaltee ijjisiitun حبة الملح فكاتوتنا توجي سي سيكتب أسين أسوق جتوسن سلالتي فوتامي وجي فوتو دلاس جماس بريدة وروتا خنا سياساس أكسي سياساس ها تاكم قوتني بيتا تديم تنمني سيداجيو تسرع بيتم تور كرتاجي سيجله هم جاور كنا لالي أسي التكركتة تأبي يتنا التكركتة ديدمناني غرقل شيء ما كربيرو كركتة نمو أرتي في جيشو لو أبي ينتاني جي التكركتة ديدمنا غرقل شيء خنا في يدم يا رومرا يا قلبي يلا إني ممي كمان استيراد أو كبومي تكركتي خيان دي بتيه تما ركيته هايا توني سنتاني جيه تما خربيرو كركتي خون وغلي مو كمم خنف يدمي أكا خيساني تتومن كركتان أول هنتان ومت كركتان أولو جيشو خارا مغالام بتون وفا جيشو أكا متي سيني بقى أدرتي سين كتبنو دونه ربي صداد وأكون متانا ديرو ميكا متي سنيقل جن ربي جي أكاسي وانتا كوغي ديمتو غدن أكاتي ديمتو غدن أكتر سرّا مقالان بتوت أوفت ماله لا لما مي فكينيا هاسو دكتور أنجازا وجوند لا لامي نمشي سودنما أورومو يو جلدي يمتلي ملكو وان بيتما بيغاجيو ونني يرو مرقة دين ديبنيف وان بيتما بيغاجيو سيجله وان بيتما بيغا نمني سياسة خيس يو وان بيتمون بين مقالة خيستيس يوان بتمتم بين مالي في دردر بيتينيا ورّي دورة ديمي فوسي سني بيتني ديبوتي جرامي وهما أرك دولتي تاتو دكيتو مرة لفدوا وهما أركين نقل جانيتي ورّي دورة جبنة ديمي لالي في تناموس قبضو تخبجا قبضو تقولا دقيسو تأمت خيست اللي آلت اللي منت اللي خبجا قبضو تقون قولي قلو بيتو سنفوسي زني جتو ترتيبا ميتي كو اسم بولولا اسني جرا بولولا قدر درم ما سني اسني جرا نمتي كو دمك أبو إفدرو خايا خرابية يو هيرين سنوش فمو بات أبي يما أسيو جاني وجيو دودا جينيو بكاني جا بارتينج نوما كيبلا ولو ددمني خرميسو ما يانا جتي جرمو فيديو مالي أني سانغتو كولي كبردي تومان جلي خابو تاتينو غنا مغيا كنا غلا اتيو بارتي مال
abaa'oo wal didee dafa ceesanii haya kootu kanaas qeebaluuf gana jila ramadan boolee taa'ee eega jilli kaantutti dhawa aanaa kunoo abaa'oo ol facaasee gaffacaase sanii maaliin hoogganamta quduruma rabbiitiin hoogganama kootu addisu waragaachi kaan kanaas kuniin ni qeebala yaa rabbii khaaliq opidiyoo qiyaamaan itti baate ana kuno gartee maarree gaazixanyaa akkanaati hayyee kootu atis shimallisichi kaaniif kuni paarkillaatii keessaa fuudhee kutaan ana gara suu maarree daabro barra haya kootu atis taayee maarreechi kaaniif paarkillaatii dhaqee fuudhee galche opidiyoo qiyaamaan itti baate siigal wohuma alaata nagalchuu qiyaamaan gara fi asikke isaa dawamte siigal maaliif garuu opidiyoon akka tokko nasiiba qabdi akkamin nasiiba qabdi silaa ummata baratee kana galu jiru kana mootummaan iskoolaarshiippiidhaan baay'atan rabbaaftee ifii barsiifti siigale barataniiti mootummaadhaan ni gallaa jedhanii kadhatu jiran amma siigale bilaashii barataniiti bakkas warra ekonomiistii jira profeesaraa jira dooktaraa jira warra gartee ekonomii tana hunda kana dhaabee gurguruu danda'u hunda keessa jira warra galu jiru kana keessa safaataan seena sigal ummata galu jiru kana ummata safaataan seena ummata baratee bakka gee ummata silaa mootummaan baay'ata rabbaaftee baay'ata biyyattiitii daaraa gootee biyya tanatti barsiiftuutu as dhufee sadaqaa kadhatee numaa wajjin daa'u wayyaane jechaa turee baratee bilaashi galuufi jira jechuudha. Kanaafuu abiyyi ilma eebbaa lammaan ilma eebbaa ta'uun an asirra naagaltee jechuudha. Sigala asirra naagalte jarri kun eebba qabaachuun nama bila ati jiboota tokko amma warri dachi qotturi beeytan jiboota tokko leenjisanii haraashii fidanii qab godhanii ooyiruu ta'e keessa yoo sii dhaaban eebba qabdamoo ganaafa ganaa meeshaa haraashii hunda caccabsee daaraa waa godhu yoo fidanichi sii dhaaban irra qabda jarri kun haraashii jechuun haraashii rabbi asii galchuu jira tanaafi jarri aana abaluuti jila abaluutiin hoogganamu ana laatii oodha akkasitti afaan banee nama arrabsu hoottu ati sichi afaan hin banin yaasuma waan nyaatte nyaata kanaaf akkatichi buuru jira gurbaa rabbi isa haa gargaaru hay amma jarri eltiraa tattaa'ee rifu baqattuun eltiraa tetteessee kursii kanaanuu kenna fooqii kanaanuu kenna jaartii kanaanuu qopheessa jettu tuni yoo dhaqanii koottaa biyya bulchaa jaanu dhayxeeti fooqii tikreeti jettee addaanuun beeytumi fooqii tikreeti jettee tuma tanuma dinquu dayyaasfatti ibidda keessa abootun ta dinquuti rabbi hayyee irraa dhaamsi edaantu dinquuti irraa dhaamsi ammaas dhaqanii tuma tanuma kabbate kaan abootun itti kabbatee wal damaarreeti irraa dhaamsi tana addaanuun beekanii jechuuf sigale gonni nama keessa jiruufiif aakhira tanaafuu gizeedhaan akka lammaan baanu sani dafaa qabriin gala daawwifa nama rabbiin nama du'u deemu suuraa nuura kana farraa haqa akkanaan bareedu kana garta akkanatti hin bareedu jechuun namni du'aa deemu sigale amma daawwiin nuurri kun irraa haqamee jira sigale nuurri kun amma inni du'uuf amma baatuma lama takka torbaan lama ati baatii shanii ol hin fudhatu saniifuu dafee qabriidha sanuu kan finfinnetti hin buune horruma gudurutti achuma balaa nurraa awwaalanii achumatti rabbi nutti magarsiin janicha firraa gatee guudha nama qabalee takka bulchuu hin dandeenye rabbi fidee hayyuu duree keessan godhe awoo deemasi shanyii habtaamu lammoo igale saniifu Dawitiin si galchina akkamii jennaan
waajjira yoo ijaartanillee tooruma mana haraqeetti aanuun naa ijaaraa jeen jalsii gala. Baay'ata mana haraqee biratti hin jaarru hin qabnu jennaaniin ani hin galuu qaamni afuraffaatu yoo dhufe qaama sadaffaa dhiise. Baay'ata waajjira mana haraqee cinatti hin jaarru hin qabnu jennaan eega akkas taate qaama sadaffaati qaamni afuraffaatu yoo dhufe hin galuu. Akkana laata anarra hedduun gammadee jira qamaatii ajaa'ibaatiif hin deema sii galee namni Afrikaan adda waltanirreen har'a maallaqa akka ajaa'ibattiin isin erga maaliif namni hogii akka gammadee tana nama dawwala sii galee saniifuu akkana laa maaliif isin akka qaana'uu tanaan na gammachiisee jechuudha salphachuu warri isin jala yaa'anii fi isinillee waliin salphachuu kanaan na gammachiisee jechuudha. Osoon duutii ummata kiyyaa nagaddisiiftu ummanni kiyya irra kandu jiruuf du'a seenaa qabdu jira malee du'a bilaas du'aan jiru seegale. An dheengadda isin haasayeetiin ture ummanni daangaa osoo waraanni raayyaan ittisa biyyaa hundichi dhaqee daangaa furuu hin danda'u. Yoo ummata daangarra jiru san hin hidhachiisin rakkinni furamuu jechuudha. Seegale rakkinni furamuu jiru. Yoo ummatuma daangarra jiru san maaliif gonni nama keessa jiruu fi fayyannee reefu finnee bira dubbi. Ummatuma waliin tiifatuutu wallolee dhiggoodha. Osoo malee nu fixee janii dawwalna. Sigale. Saniifuu namni hundi kuunii qawwee qaba. Wayyaaneen akkam goote Oromoorra miidhaa guddisuudhaa fi qawwee Oromoorraa guurtee Soomalee tiifattee qawweedhaan itti dhiiftee waraana leenjiftee keessa na hittee jechuudha. Niyyuu poolis jettee maqaatti moggaaftii ganaa girgiriin ichi deemti. Jilli maarreen hoogganamu uummata keenya laaluu deemaa nuti makiinaa sheer goonaan. Sigale akkasii mi dubbiin. Waan uummata san armii gooteetuma uummatuma san hidhachiifteetti dhiifta. Uummatuma daangarra jiru san hidhachiifta akka gaariitti ifiifuuf irraa dhoorkan uummanni Oromoo. Sigale saniifuu waan hin taanetti uummata keetiif gaddita kiniina tokko ergiif doolaara 100 hanga qaaxiraa bultee niin beekama jettee hiriira online irra teessee yaamturra dalagaa yoo duraan takka qabaatte takkaa fi cinaatti idaddu sigale takkaa fi cinaatti idaddu cinaa sanirraa fuudhii sigale wanni ati dandeessu sanii jechuudha limiitii fiitiin deebi'amne namni hanguma ifii teeriin hangumna durrobdi jette Oromoon ogimaa hanguma keetii deemtaa jechuudha sigale invite didee jira warreeyti nasiiban qabdani teeriin hangumna ifi durrobdi jette Oromoon ogimaa sigale saniifu invite isaatti jira bannaa miti invite indalagu jaarra akkasi obboleeyyan kiyya xiqqaa guddaan keessan arraaboota awwaaniin isinii dhaamu akka obboleessa ilma Oromoo tokkotti arraaboota waan hin taanetti hin deebina. Mee hiriiranii baana moo hin baanu? Hiriirri kunaatti fufu moo haa dhaabbatu? Yaada keessan kennadha. Baatuu dhiiftus eenyus si dhagaa ni baha jettus eenyus si dhagaa hin ba'u jettus eenyus dhagaa. Uummanni bar qabsoon Oromoo qabsoo akkanumatti hara deemtuun hundi hooggantuu miti. Qabsoo abbaa qabdu bar. Qabsoo abbaan irra cirraaqee bar. Qabsoo namni irratti irra madaa'ee irra cinqamee irra sadarkaa tana geessisee bar. Sigale. Qabsoo akkanumatti naashidaa fi dhamaan tokko hundi harumarraa dhufaniituma hooggananii nama fakkaattis. Qabsoon bar abbaa qabdii bar. Qabsoon nama oofu qabdii bar. Nama hoogganamtuun qabdii bar. Nama dhageeffatan nama wal jala yaa'an qabdii bar.
Sigal. Hai go ummanni Oromoo gowwaadha. Akkanuma gowwaan hundi hooggana uummata Oromoo. Uummata Oromoo uummata beeku jechuudha. Uummata waan jala deemu beeku, uummata waan deemuun beeku, uummata waan dhiisu beeku jechuudha. Warroottan invaayitii ergaa jirtan invaayitiin didee jira. Uummata waan dhiisuu fi waan godhu jechuudha. Sigala hai akkanuma akkana deemaan hundi dhufeetuma kotta hiriira baan. Oggii hiriirri jalaa didamoo harkimmaas piroosisa qopheessa. Mee hiriiratti fuufnamoo ni dhaabnaa. Hai samirratti hiriira ba'uu jirta mudachirratti. Feetullee dhaabe feetullee itti fuufi. Karrasitti mi'aawu si beeka. Garuu biyya alaa teessee waan feete katabuuf waan feete dubbachuuf mirga qabda biyya keessatti garuu uummanni Oromoo hoogganaa isa dhaga'u qaba. Hoogganaa if danda'e qaba. Nama hoogganamuu qabu. Nama jala deemuu qaba jechuudha. Sun shanee miti akkas jechuun jaawarmaan miti. Anaatu si hima daarektii inni ifin immoo Jaawar Siraaj Mahammadi hoogganaan isaanii kan dhaamsitti dabru mas OMN kan fuula Facebook irra maxxanu guyyaa hiriira namni ba'u deemu guyyaa akkana sa'a hangana irraa eegalee hanganatti qeeroon hiriira qopheessite ifumaaf qeeroo jee kataba malee isumaaf qopheessa maqaa haajoolleen dhumtu sun itti harkattu jeetu malee hanganatti bahaadha. Isaan deemnee isa mana tafarraatii fi kabbadarraa gadoo garagalaati. Achumaan mana Mahammadii fi Abdallaa bira dhaabbadhaa dhaadannoo teessan dhageessisaa mana Khadijaa biraan galaadha. Karoorri bahee jechuudha. Ni gala jechuudha. Isin uummata qabsoon bee dhamaatu waan bakka qabsoon bultee hin bulle. Amma kunoo fuutanii uummata Oromoo uummata lixaa daaraa godhu jirtan. Asuma jaalanneen gammadaatti dawwalte. Namni du'ee jira maarree maatirka shoon taate. Abarra namni du'ee jira maarree taate. Maaloo namni du'ee hin jiruyyuu telefoo guyyaa dheeraa halkan nu jiru kutaa bulanii ulaan hin banamtuyyuu waa takkan taanuyyuu maarreen ta'a. Kamadaa'ee fi haidhamee hoo jira. Mucichi warra kabbade Yoonas tokko madaa'eera. Maarreen akkana ta'eera. Innillee karaa fooyya'uu deemaa jiraayyuu. Hayyee nageetti itti gaafatamaa nageenyaatii fi itti gaafatamaa maarree dawwalee ammaaf harkachuu hin dandeenya akkuma dhayeettiin isinii dhiyeessa. Maarree jaalannee gammadaa hortu jibee horaa. Kanaa qabsoodha. Kun qabsoodha. Maara rabbii akkam rabbi nu baasee. Namichi namoo daandii janiin tokkos xiqquma yoo namni wal tuqe. Oduu Amma adda bilisummaa Oromoo botoleera adabaati ibsa nuu kennaniiru qabatee isinii dhiyaatu namoo daandiitii. Oduu adda bilisummaa Oromoo dhaaba guddaa sandiisi. Oduu xiyyaa'uun ta'u sigalee oduu keessan sigalee oduu xiyyaa'uun godhadhu anu oduu xiyyaa'uun qofuu kolofaa hin ta'u. Bakka akkanattiin qama'u deema jii oduu yookiin anjeen nama tartiibaatiin kaadhaan sanu anu nama tartiibaan immoo beeku sigalee. Galatoo botoleera adabaa wanto kana nuu kennuu keetiif dhaamsa kana nuu dabartuu keetiif galatoomaa isiniin jennaayyuu. Okay. Addi bilisummaa Oromoo kana keessa illee harkan qabu. Addi bilisummaa Oromoo nama gubees qabee to'annoo jala oolee harka uummata kennee jira. Hai. Mootummaa meeqaa jira biyya san keessa? Waraanni keenya duru jabaateeti addi bilisummaa. Way idawwanni hin beekne tun nama hin beektu. Qabsoon tun yoo hin beekne afaan maagada jankaruma abbaan qabee. Okay, riphee maatu humna baasee jabaatee sadarkaa san gahee nama guban hunda fuudhee to'annaa jala oolchee kunoo kana isin gubee jee uummata kenna. Uummanni nama san akkam godha fakkeenyaaf. Hin ajjeesu namni. Haani fakkaatti mee dubbiin tun. Way yaa uummanni Oromoo.
borummaan maasitti deebifti gaa jaalannee takkaatu jubeense. Halo ni dhageema keessichi sun akkam ta'eera. Maal kunoo qorannumarra jirra jedhanii poolisiin Oromiyaa illee dhufeera asii bu'eera. Gandita shoomaatis gubateera maarreen ta'eera. Wannichi kunoo waraanni adda bilisummaa Oromoo sosso'aa jira bombichillee darbameera. Mootummallee buuseera majirki shoom buuseera. Kana gaa ibsi kennamu gara kun qabsoo miti. Qabsoon beera burraa ka janta dhiiraa kuma cabsaa. Qabsoo abaa wanni jaamaatu waan dhiigaan dhufe sii gale. Abaa dhiigatti haajamti. Dhiigatti wanni isiin haajamteefis nama isii dhageeffatu dhabde gaafas. Yoo tolaan na dhageeffachuu baatte dirqamaaniin si dhageessisaa jechuurra jaaramte abaa. Tolaaniin si dhageeffadhaa an ilma keeti siin na dhale kootu na wajji haasaye. Osoo namni siin juu anaabaa hojjettee lixa Oromiyaa keessa teessee uummata Oromoo girgireessu kana namni si dhiisu hin jiru jechuudha. Kana nuti uummanni Oromoo dargaggeessi Oromoo xiqqaa guddaan si gale xiqqaa guddaan isinitti hin dhiifnu jechuudha. Sanii obboleeyyan kiyya angorsa wanniin isinii dhaamu ispeeshaalii ijoolleen Harargee tababbaratte faan ta'eef arra if salphiftan arra akkanumatti gubbarra dubbanneetuma kunne salphina keessan osoo maqaa keessan ol hin baasin akkanumatti abbaanuu beeka jenneetuma cinaan dubba arraan booda waan du'e wajjin du'ina. Xabiyaa Oromoo takkaan isinii Oromoon guyya tokko yoo si jibbite yoo ati ganaa fiddee laga dahabaa jaarteef sin jaalattu taruma takka si jibbinaan uummanni Oromoo. Amma nama gaafa dur jaarraa jala deema jedhanii warri leencoo deeggaru jibbe ilaa ammaan jaalanne warri eega jaarraa jaalatanillee nama jibban san hin jaalanne jechuu Oromoo. Amalli Oromoo kan si gale. Isin amma duraas wanni namni ol isin fufuudhuuf bakka ol fuudhamtu waan jirtaniif namni ol isin fufuudhuu ture. Bakka gaddeebitu eegala ittan sadarkaan teessan duraanuu gaddeebituudha. Nama isin deeggarulleef duubaan qabdan saniifu sadarkaa dursanitti si fillaalidha isin amma daka jirtanii daka san birallee kuttanii daka jirtanii arraan booda ganaa maqaa keessan isin yaamneeti dhaaphaa waan akkanarra feetanillee dhaapha feetanillee dhiisa garuu isinirraa fanii godhuuf jechuu akka arra enjoy goone kana maaliif waan takkatan irraa ummata kofalchiifnu qabaachuu qabnaan si gale isini kofluudhaa fi itti deebitan malee waan akkanaatti hin deebina maaliif ummata saniif nurran dhiidan ummata saniif nurra wannan taatanii jajjabaadha duraan yaada kennattan jeeti yaadee ture har'a hin dalagu wanni kiyya invite hin dalagu hedduun isinitti haasa'e jabaadha osoon alagaan asii fi asiin ijoollee tana harkisaa jiru nutiis itti boo ibsaa Muhammad maali wanne ati ergitu kun sabo udaan keeti oo kana sagaraa yaaqe akkanatti udaan taate hudduun ta'e hangana bal'atti rabbi sodaadhu ogii udaan akkasi obboleeyyan kiyya jabaadha tokko ta'a nama tokko ta'eetu gartee waa hunda harkata waliigala walii obsinaa wal jabeeffannaa boroo harkannaa yaa'ii shaneetiif wahii wal dhabnaa akkasii jajjabaadha isiniin jaaladha almaan Oromoo xiqqaa guddaan keessan jabaadha ayyaa